waggaa afuritti jaarsa koofiin kaadhimame. Gabaa yookiin immoo naannoo taaksii yeroo deemnu hattuun bilbila keenya boorsaa yookiin immoo giphii keenya keessaa akka hin fuuneef harki namaa yoo tuqe appilikeeshinii moobaayilaa iyyuun harkaaf harkatti hattuu qabatu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Dhummuugaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'ee hanga kutaa 6ffaatti baradheera. Haa ta'uutii garuu kutaa 6ffaa umriin koo waggaa 14 yeroo guutu fedhii koo malee maatiin koo na heerumsiisanii abbaan manaan koo maatii kootti na kaadhimmachuuf jaarsa kan ergate waggaa 10 dura yeroon ani bitaamoo mirgaan akka nyaatan addaan baaseen beekuu hin dandeenye umrii waggaa 4tti abbaan koo nama kanatti na gurgurate. Namni kunis ijoollee irraa na eegaa waggaa 10 erga na eegee booda ciini hojjetamee ijoollummaa isheetti kan kaadhimmate jedhamee nama umriinsaa hiriyaa abbaa koo ta'etti maatiin koo na heerumsiisanii guyyaa cidhaa namni ni gammada ni nyaata ni dhuga anaaf garuu guyyaa boo'ichaa farda irrattis yeroo na qaban lafarras yeroon deemu imimmaan lakkuutu ija koorra lola'aa minjolii kootu uffata adiidhaan narraa haxaa'aa ture. Gaa'ela ani hin barbaanne abbaan manaan koo barbaadu kuni turuu kan danda'e guyyaa 4 qofaadha. Tarii otoo galmeen dinqisiisoo biyya kana jiraatee kan koo sadarkaa qaba jedhee yaada. Galmee dinqisiisoo kan addunyaatti garuu wal fuudhanii dafanii kan walii kan yeroon turtii isaanii daqiiqaa 4 qofa. Gaa'eluma isaaniirra otoo jiranii nama duratti kaballaadhaan walitti cuccufuun achumaan walirraa gargar ba'anii. Kan koo garuu bifa kanaan miti. Guyyaa 4 dirqisiisamee gudeedamaa dhiigni nara lola'aa erga turee booda haala laalladheen otoo namni kamuu nan argeen naannoo gara sursuraa baheen gara mana warra kootti bade. Sanaan booddee abbaan manaan koo galgaluma sana dhufe. Har'a intalli kuni mana kanan bultuu jedhee lola kaasuu barbaade. Haa ta'uutii garuu ganama jaarsaan ilaalla jedhanii gorsanii qabanii hiriyoonni isaa gara manaatti erga galchanii booda ganama barii abbaan koo amalaan deemii namni kuni waggaa 10 obsee si eegeeraa jedhee yeroo na kadhatu manuma kanatti na ajjeestanii lubbuu koo baastu malee ani balbala kanaan booddeen deemuu gaa'ela isin naaf fiddan umrii koo malee akka heerumuuf na dirqisiistanii kana hin barbaaduu jedheen didee. Torbee tokko torbee lama waan hundaan erga na kadhatanii booda lammata namni tokko waa'ee kanaa na gaafatee jennaan wadaroo horiin ittiin gaadi'amtuun laga bu'een lubbuu koo sitti of godhaa yeroos obbaafattu jedheen maatii koos obboloota koos ofirraa deebisee. Eega sana abbaan koo fedhii kiyya akka hin taane baree erga diddee tole hanga kana si dararuu koofiyyuu dhiifama naan jedhee gara koo goree mormuu nama waggaa hamma kanaa na eege kana hiriyaasaa ofirraa narraa faccisu eegalee. Abbaan manaan kiyyas hanga waggaa tokkotti erga na kadhatee dadhabee booda abdii kutee haadha manaa gara biraa fuudhee. Guyyaan gaa'ela koo otoo guyyaa sana naaf ta'ee baay'ee natti tola ture. Abbaan manaan koo kun fuudhuunsaa baay'ee na gammachiise. Sababiinsaa immoo kanaan booddee koottu gali jedhee na rakkisu. Haa ta'uutii garuu gaa'ela koo narraa haa hiikuuf abbaan koo kadhatee anis kadhadhee jennaan gonkumaan didee akka aadaaf duudhaa naannoo keenyaatti jaarsitti ergamee waggaa 2 booda abbaan koo qarshii 30 kanfalee fi namni kuni anaan dhiise. Kanaan booddee boqonnaas nan argadhe. Haa ta'uutii garuu barnoota koo addaan kuteen riyaa koon duubatti waan hin hafeeruuf waggaa 3 guutuu homaa otoo hin hojjetiin homaa otoo hin baratiin heerumtee diddee baate jaarsi walitti bu'e abbaan ishee deebi'ee ni gane jechoota jedhan hedduutiin ganda keessatti baay'ee dubbatameen mana bunaatti dubartiin maqaa koodhaan buna dhugdee dheerris farsoo faraqeessaa dhugaa ture. Waggaa 3 ergan
eegan ture booddee garuu carraa biyya alaa yaaliin gara biyya hambaa Saawud Arabiyaa bakka namni jirutti imala koon taasise. Edaa hojii hiikanii barnoota malee taa'uunuu dhukkubadhaa. Hojii hojjechuu jalqabuu kootti sammuun koo naaf hiikame. Nama ta'een nama waliin haasa'uun jalqabe. Haa ta'uutii garuu ijoollummaa kootii kaasee hiriyoonnis ollaanis beekanii ati gaafa guddattu nama kanatti heerumta. Abbaan manaan kee isa dhanaan jedhanii qalbiin sammuun miidhameen guddachaa waan hin tureef nama waliin ani qixxeedha jedheen sammuun koo gonkumaa naaf hin yaadu. Jireenyi koo namaan dhiiraan waan qabame natti fakkaata. Sababa kanaan abbaa koo fi obboloota koorraan ala dhiira kan jedhame baay'een sodaadhas baay'een jibbase. Dubartii miidhuuf kan dhalatan kan uumamanii natti fakkaatu. Ergan jabaadhee of baree biyyaan baas dhufee dargaggoonni hedduun jaalalaaf na barbaadu. Amma innoo si dhiiseeraa atis isarraa adda baateettaa anaaf tole jedhi jedhanii kan na kadhatan tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu ijoollummaa koorraa kaasee miidhaan kun waan narra ga'eef akka dubartii tokkoo miira guutuudhaan ofii murteeffadheen jaalladhus dhiiratti siquun amanuun natti ulfaate. Umrii koo malee wanti narratti raawwatame yeroo yeroon natti dhagahama. Guyyaa tokko obboleessi koo biyya jiraataa jiru jaalallee yookiin immoo hiriyaa ni qabdaayii jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis lakkii nan sodaadha hiriyaa qabachuu jedheen deebiseefi maaliif jedhee yeroo na gaafatu anis madaa keessa koo ijoollummaa kootii kaasee na dhaqqabe wanta inni beeku irra deebisee yaadachiise. Yeroo kana innis haga humna isaa na gorsuu na jajjabeessuu yaale. Sanaan booddee akka carraa hiriyaasaa kan ta'e barsiisaa mana amantaa tokko waa'ee koo yeroo hundaa kaasee itti haasahaa anaan illee gama sooshaal miidiyaatiin dhufee na dubbisaa nagaa koo adda baafatee deddeebi'aa tureen akkami nama kana waliin hariiroo qabdaayii jedhee na gaafata. Yeroo kana anis obboleessa kootiin nagaa na dubbisaa haa ta'uutii garuu akka dhiirota kaanii kanaafis ni barbaadaa jedhee na gaafatee hin beekuu jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti obboleessi koos anaan illee akkanuma yeroo hedduu obboleettiin kee nagaadhaa siif bilbilti jedhee na gaafataa jedhee naaf deebise. Eega kanaa itti fufuun ni feetaanii jedhee na gaafata. Anis eenyumaafiyyuu fedhiin qabu haa ta'uutii garuu amallisaa akkamidhaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis barnoota amantaa barachuuf waggaa hedduu gubee gara biyyaatti akka deebi'ee fi nama gaarii amala bareedaa qabu nama hedduu biratti jaallatamu qulqullummaa isaa kan eeggate ta'uu yeroo natti himu anis keessi koo nama kanaaf booji'amuun eegale. Kanaan booddee obboleessi koo nagaatti jedhee bilbila narraa cufee akkuma durii isaa dargaggeessi kuni obboleettiin kee nagaadhaayee siif bilbiltii jedhee yeroo gaafatuuni maalii atoo obboleettii kootti dhimma godhattee haajaa biraa qabdamoo jedhee gaafataani. Yeroo kanatti hiriyaan obboleessa koo kun obboleettiin kee ijoollummaa isheetii kaasee dararaa nama argedhaa yoona qalbiin ishee dhiira biratti cabaadhaa. Dubartiin akkanaa humna yookiin immoo mooraaleettiin dhiira bira dhaabbattu hiriyyummaa uummattu hin qabdu jechuun waan keessa koo jiru otuu nan gaafatiin akkanumaan hiriyaan obboleessa koo kuni obboleessa kiyyatti hime. Obboleessi kiyyas haala isheen itti jirtu maalitti beektaa jedhee yeroo gadi fageenyaan gaafatu haasoon isaanii jabaatee ta'ii ittiin ijoollummaa isaatii kaasee innillee na jaallachaa ture. Haa ta'uutii garuu haga ammaatti afaan baafatee natti hin dubbanne obboleessa kootti hime. Eega kana obboleessi kiyyas waa hunda erga natti himee booda dhiira kamuu olitti yeroo kenniifiitii yeroo si dubbisu haasofsiisiinii jedhe natti hime. Anis hagam amantee anaan namaaf na kennita jedhee yeroon gaafadhu baay'ee namanaa otoo siif ta'ee baay'ee natti tolaa maatii keenyatti aaniin boqonnaan argadhaa sanuu biyyaan baatirtaa jedhee naaf deebisee. Nama kana waliin akkuma inni jedhe haasoon keenya jabaatee innis jaalala na gaafatee anis deebiseefiin waliin hariiroo keessa jirra. Baay'ees nan jaalladhaanii. Haa ta'uutii garuu sodaan ijoollummaa koo ilkeen ganamaan na ciniinte ammayyuu humna na dhawwiteetti. Al takka takka akka maraatuu nama qalbii dhabee na godhee sin barbaadu narraa fagaadhu jedheen jechoota garaa garaa dubbadheen laphee isaa ofitti gadsiisaa.
amalakoo kana ofirraa dhiisuu nama kana dhuguma innis waa fedhe ta'us dhiira waan na ta'eef amanuu guutummaatti of kennuun baay'ee natti ulfaate jaaladhus jibbin dhiiraaf qabu garuu ammayyuu narraa hin fagaanne amalli koo kun akka naaf sirraa'uuf obboloonni koo amantaa keessaniin du'aayii yookiin immoo kadhannaa naaf godhaa nagaan gara biyya kootti galeen gaa'ela koo akkan dhaabbadhuufis kadhannaa keessanitti na yaadadhaa yaada jajjaboo si deeggaranaan jettanis komentii jalatti naaf qoodaa ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraati ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa gabaa yookiin immoo naannoo taaksii yeroo deemnu hattuun bilbila keenya boorsaa yookiin immoo giphii keenya keessaa akka hin fuuneef harki namaa yoo tuqe appilikeeshinii moobaayilaa iyyuun harkaaf harkatti hattuu qabatu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf liinkii sana tuquun daawunlood gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa bareedaa obboleettiin keenya nuuf ergite irraa barachuu kan dandeessan isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa keenya dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin galgala kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaate kanuma fakkaatti hagayoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis tashoomeedha. Seenaa, yaada, odeeffannoo, qophii addaa haala biyyaa birootiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan haala kan gaarii.